Ayyooyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya Abdii Inspire yookiin Oro School jechuudhaani. Chaanaalii keenya irratti waa'ee teknooloojii, waa'ee barnoota hedduu argattu jechaadha chaanaalii kanarraati. Keessumattuu namoonni fedhii yuutuubii hojjechuu qabdan chaanaalii keenya kanarra waan hedduu bartu jechaadha. Argaa jirtu how to create YouTube kan jedhu kanallee baruu dandeessu akkamiin akka yuutuubii bantanii. So guyyaa har'aa immoo akkamitti akka yuutuubii irraati waa tokko daawunlood goonu. Egaa jalqaba irratti bakka search batanii kanatti fiilmii fakkeenya fiilmii Itoophiyaa search gootanii buusuu barbaaddu jennu. Fiilmii kana search gootanii erga guuttanii booda jechaadha yuutuubii irraa viidiyoo buusuudhaa fi fiilmii barbaadan sana filattu jechaadha. So erga filattaniiti bakka milikinni sadii jirtu kana cuqaastu jechaadha. Yeroo kana share kan jedhu kan argaa jirtu share cuqaastu. Share erga cuqaastanii copy linkii fudhattu. Linkii kana copy godhattanii erga fudhattanii booda keessaa baatu yuutuubii keessaa jechaadha. Appii yuutuubii keessaa close gootanii baatu viidimentii irra seentu. Viidimentii irra yeroo tokko seenuudhaani bakka search bataniitti maal gootu linkii yuutuubii irraa qabdanii fiddan sana paastii taasistu. Yookiin yeroo isin kallattii maal linkichaan gara viidimentii seentan haala kanaan daawunlood jedhee isiniif fida jalqaba irratti isiniif baasa jechaadha. Linkii fiddee dhufte sana daawunlood gochuu barbaadda jedha argaa jirtu amma. Egaa linkii sana fideen jira waan hin ta'eef eeyyan daawunlood gochuun barbaada jedheetanii linkii sana irratti cuqaasa daawunlood kan jedhu kana. Egaa amma icciitiin hafuu ni jira jechaadha. Ammallee addanatti erga daawunlood jettanii booda mallattoo milikkita gara faayilaatti dabarsuusaa kan mirkaneessu isiniif fida jechaadha. Argaa jirtu fiilmiin yuutuubii irraa fidee dhufedha. Egaa fiilmii kana daawunloodii gochuu waan tan barbaaduuf viidimentii irra seeneen jira. Viidiyichi dhufee seeneera argaa jirtu. Kwaalitii ammamiin akka daawunloodii gochuu barbaadan isiniif filata. Bifa auudiyootiin gochuu barbaaddu viidiyoo matee immoo kwaalitii isaa ammamiin gochuu barbaaddu kan jedhu ilaalaa. Hundi isaanii jira jechaadha. Kanaaf kwaalitii barbaaddanii daawunloodii gochuu dandeessu jechaadha fiilmii kana. Kanaaf kwaalitii filattan irratti erga mirkaneessitanii booda mallattoo daawunloodii kan jirtu kana cuqaastu jechaadha. Yeroo tokko mallattoo daawunloodii jiru kana erga cuqaastaniiti gajjallaa kanatti danii kan jedhu ni jira. Danii gaafa cuqaastanii viidimentiin kun bu'aan inni argatu piroomooshinootitti kanadha. Piroomooshinootitti kana ilaaluu dandeessu. Koondishan qofaadha. Ilaaleen deebee bakka kanatti daawunloodii godhaa jira jechaadha. Persentiitiin lakkaa'uu jalqabeera. Ammallee duubarra deebee akkamiin daawunloodiin sun maalidha kan jedhu isinitti agarsiisa. So argaa jirtu daawunloodii godhaa jira jechaadha. Fiilmii ani filadhe kana. Kanaaf yuutuubii irraatii haala kanaan daawunloodii godhuu dandeessu. Barnoota gaggabaaboo akkasii argachuu yoo barbaaddan chaanaalii keenya ammallee sabiskiraayibii godhaa, sheer laayikii godhaa, galatoomaa, turtii gaarii.